deebisaa oolu. Kanaaf namoota wajjin galeenna aduu wajjin garuu akka jaarmee Quree jaarmee sanii Muhammad jaarmee sanii naamusa jaarmee sanii hordofee deemaa. Kanaaf gaba gadi kophee dhugoo jiraate yaada nama hundaa dhaggeeffachuudha qophii. Teenyee garuu alaanaa ooluu barbaadu, warra dhayaa ooluu barbaadu. Waan saba keenyaa ta'u gara nu mul'ateen karaa agarree gara fuulduratti deemu. Saba keenya hundi irraa jaalanna, sammuu rabbi nuu kenne bakkoota akka argine yaadnee tartiiboo ibaafnaaf teenyee immoo alaanaa dhooyinu ni tarkaanfata. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin tarkaanfanna, kan wajjin hin tarkaanfanne duubatti illee deemna ammallee. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin ni tarkaanfanna. Kan duubatti hafuu barbaadu danda'asaati gaafa deebinu fuudhee deemnaa jechuudha. Keenya garuu hin eegna. Waa'ee Oromoota naannoo biroo naannolee biroo keessa jiran. Hundi Oromiyaa Itoophiyaa waan hin geessin qabateera. Waan hin geessin beekumsa eegalee garaa keessatti jiru. Oromoon naannoo biraa keessa jiru aadaa fi seera naannoo sanii eegee mirgi dhuunfaa isaa kabajamee fi nagaan jiraatu mirga seerri mootummaa keessatti. Naannoo kan seera naannoo sanii fi seera federaalaa eegee. Akkasumas sabni biraa Oromiyaa keessa jiru seeraa fi seera Oromiyaa akkasumas federaalaa eegee nagaan jiraachuu danda'u. Sanii achitti wantoota amma akka tireessuuf kaaftee kan kaasuun bu'aa qabu. Harree ganama badde gargara kubbeen argata. Bishaan kan naqame kanuma biroo qabanii amma fuulleffannaan keessa ta'uu qabu Oromoonni naannoo biraa jiran bakka jiranitti mirgii fi nageenyi isaanii akka kabajamu kan ta'u. Dubbii kaartaa warra biraatu waan keessa galchifamudha. So we should be very pragmatic and very careful while we look at it. Saba Kenya irratti Ormi biraa ollaan sii biraa shakkii qaba. Jira garii shakkii qaba garii sodaa qaba. Shakkii sodaa qaba wanti godhuu qabnu hojiidha. Dura humna ofii cimsachaa nagaa keessoo fi tokkummaa keessoo fi cimsachaa ollaa wajjin immoo waan walirratti danda'a walirratti hojjechaa deemuudha barbaachisa. Gaafiin the question from my brother, what does it take to bring the country back? What does it take to bring the people together? I think that's the question. The first challenge is to actually recognize the problem. With the kind of leadership we have right now, it is taking them way longer to admit that we are in a deep crisis. But admitting that there is a crisis, that the foundation of the state has been shaky, that the state is about to collapse, that the social relations have been eroded, the tension is rising is that important. Number one, we need to push for ceasefire in the area where there is armed conflict. In Tigray, Oromia, Gambela, Benishangul, and different areas. Because if we don't silence the guns, there will be no opportunity for political dialogue. If the guns continue to be fired, fragmentation will increase, not only between ethnic groups within the same ethnic group. So it's very important that the priority is given for ceasefire. Then we go to other negotiations. We have to, that country was built by force. Political dialogue negotiation has never been given a chance. We need to give a chance for the country elite to negotiate to bargain. After the bargain, we go to other negotiations. A lot of pain has been caused. People have been discriminated, people have been massacred. We need to work to other negotiations. Then, we can talk about negotiations. 4 years ago, it was easy. Now it's not. We cannot talk about demoralization in the presence of active parties. The second question you raised is crucial.
this obsessive focus just on the north misses the point. Yes, the war in the north was devastating, but the war in the south, Gambela, Benshangul predates, and you cannot make peace in the whole country just by focusing in one area. So it's very important that the national community and our domestic actors develop a comprehensive national strategy for restoring peace. That has been our communication to foreign diplomats, to the warring parties, the government. If we are going to have a peace with Israel, there has to be peace with Jordan. There has to be peace with Japan. You cannot have a house, a hut, burning from one side, and you can only live in one part. So it's very important that you raise a very important question. Hello, Oromo, what you put down? Nemu kamu. Hanya pakai video kurang kita. Ikut dua dia ni, kebanyakan orang orang. Rakon biasanya sama dende perkebunan di sekitar luar kota. Wannya amma kuda jo rumali gasi ya adda nama kekiran so magai dan complexity dan wate rumah dan juga teknologi. Nah, tahu sebelum motor itu kekiran sudah dibuat di Mayaka. Naga tani ini juga. Diskawa kamera ko motor. Sabab Buddha wajindan ga wali kam nageni keso kenya nageni sari tuba dabni nageni sari nageni tuba kana pagkawin ng tao sa Buddha ili aktera wajin kaya tuwa gaida waldoma